Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufeen jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin akkuma jiru immoo baankota akka jareen qabadhee dhufa. Guyyaa karee baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin qabadhee dhufee guyyaa har'aa immoo baankii kajareen baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufeen jira jechuudha. Salphumatti karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoota 20 karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin immoo biyyoota 5 qabadhee dhufeen jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo hin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni manaaf kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jenna. Viidiyoon koo gabaabaadha jechuudha. Daqiiqa gabaabaadha jechuudha. Yookaan baay'atee daqiiqaa 10 fi sekeendii 30 jechuudha. Kanarraan kan hafe daqiiqaa 10 jechuudha. Gabaabumatti viidiyoon koo gabaabaa waan ta'eef yeroo baay'ee namatti fudhatu jechuudha. Kun immoo keessattuu warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif faayidaa guddaa qaba jedheetan guyyaa hundayyuu qabadhee dhufa jechuudha. Keessattuu karaa Itoophiyaak.com biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hamma qabdaniin baay'ifattuu jechuudha. Daldaalaan meeqa ta'e meeqan oole jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Yoo qannaseen jedhaa yoo dabale jedhetanan hojjedhaa jechuudha. Kanaafuu salphumatti daldaalaan meeqa ta'e meeqan oole jechuurraa viidiyoo kiyya keessaa salphumatti argachuun hin danda'ama jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin illee biyyoota fakkeenyaaf guyyaa har'aa akkuma jedhe baankii Oromiyaati. Baankii Oromiyaa kana biyyoota 5 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii jechuudha. Karaa kanallee tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef namuma qabdasanii baay'ifattu jechuudha. Salphumatti karaa Itoophiyaak.com ta'ee karaa baankiitiin illee ani tokkichaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hammuma qabdasaniin baay'ifattu jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa Itoophiyaak.com qannasee jira jechuudha. Karaa Itoophiyaak.com guyyaa kaleetti wal bira qabnee yommuu ilaallu kan birrii 2 qannasee jira guyyaa har'aa, kan birrii 3 qannasee jira, kan saantiima 50 qannasee jira jechuudha. Saantiima 50 gaafan jedhu shilingiidha jechuudha. Salphumatti saantiima 50 shilingiidha jechuudha. Egaa gabaabumatti biyyoota ani qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Hooman riyaala, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yowaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Swiss firankii, Koronaa, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii, Yemen riyaala fi kan kana fakkaatanan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin jechaadha. Akkuma jedhe baankii Oromiyaatiin biyyoota akka Ameerikaa doolaarii, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroon qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 jechuudha. Amma salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 60 fi saantiima 31 jechuudha. Naannoo birrii 2 qannasee jira jechuudha. Ameerikaan doolaariin jechaadha guyyaa har'aa. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 46 fi saantiima 17. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 14 fi saantiima 32. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 4 fi saantiima 12. Kan itti aanu Hooman riyaalli tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi birrii 17 fi saantiima 0. Duubaay dirhaamiin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiima 70. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 40 fi saantiima 09. Kan itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa riyaalliin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiima 78. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 39 fi saantiima 36. Kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 24 fi
saantiba 03. Bahareen dinaarri tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 25 fi saantiba 60. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa yoowwaan tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 50 jechuudha. Kana jechuun birrii 22 fi shilingii jechuudha. Birriin Chaayinaa tokko guyyaa har'aa. Kan itti aanu Joordaan dinaarri tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 26 fi saantiba 34. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingii tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 14 fi saantiba 71. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 95 fi saantiba 11. Yuuroon tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 86 fi saantiba 19. Akkasuma immoo yuuroon tokko jechaadha karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 69 fi saantiba 28. Swiss biraankiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 1 fi saantiba 71. Kan itti aanu koronaadha. Koronaa tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiba 00. Salphumatti koronaan tokko guyyaa har'aa birrii 17 jechuudha. Kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 82. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 37. Kan itti aanu Yemenii. Yemen riyaalii tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 67. Kan itti aanu Israa'el. Israa'el shekeliin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiba 61. Kan itti aanu Paakistaanii. Paakistaan ruupiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 58. Hindiyaa ruupiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 82 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 akkasuma immoo akkuma jedhe karaa baankiitiin baankota keessa immoo guyyaa har'aa akkuma jedhe baankii Oromiyaatiin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Salphumatti karaa Itoo Bilaak Maarket guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Egaa kan biraa immoo kan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beer hojjetan jechuudha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madabii jirtan immoo dinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libneen irree birriin biyya sanii birriin Beerut yookaan Libneen jechaadha. Paawundii jedhama. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemeniiti jechuudha. Salphumatti birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Fakkeenyaaf birrii Yemen guyyaa har'aa 0 saantiba 67 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatu caala jechuudha. Birrii Yemen akkasuma birrii Paakistaan illee 0 saantiba 56 jechuudha. Baay'ee naannoo saantiba 44 caala jechuudha. Birrii Itoophiyaa jechuudha. Birrii Paakistaan illee akkasuma jechuudha. Akkasuma jechuudha birriin Beerutii paawundiin Beerutii waan baay'ee xiqqoo taateef sinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin baay'eetu jira. Akkuma immoo paawundiin baay'een jiru doolaariin illee baay'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf doolaarota sadiin maqaa dhahee jira jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanaan jira jechuudha. Ani maqaa isaanii hin dhahin baay'eedha. Baay'eedha jechuudha. Paawundiin illee baay'eedhuma jechuudha. Salphumatti isin sadan kana keessa jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut keessattuu mana madabii jirtanii Ameerikaa doolaarii fudhatu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha. Karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut keessattuu mana madabii jirtan birrii 100 fi birrii 60 fi saantiba 31 dirree eeggattu jechuudha. Kanaan dirree eeggattu malee salphumatti birrii beessanii hin ta'u jechuudha. Immoo karaa biraatiin immoo salphumatti jechaadha. Karaa
baankiitiin immoo yoo ergattan jechaadha. Baankota keessa immoo akkuma jedhe baankii Oromiyaati yoo ergattan immoo jechaadha. Warroonni Joordaanii Beeruut jechaadha. Birrii 100 fi birrii 46 fi saantiba 17 jechuudha. Kanaan irraa eeggatu yoo kana saabbattu jechuudha. Karaa baankiitiin immoo kana ta'a waan ta'eef jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko salphumatti warroonni Joordaanii fi Beeruut jechaadha. Birrii biyya sanii osoo hin taane Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Isaan irraa eeggatu yoo kana saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon koo irraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.